Hi guys, akkam jirtu hordoftoonni fi kaayintoon maatii Waliisaa Teek bu'aa nagaan deebitanii gara chaanala kootti dhuftanii sin jedha. Guyyaa kana wanti isiniif qo'adeetti dhufe karaa salphaa ta'een akkamitti akka suuraa iccitiidha jettanii yaaddan tokko paaswoordii itti uummachuuti dandeessan isinitti agarsiisa. Kana jechuun egaa suuraa isin iccitii gootanii keessan paaswoordii itti uummattan sana gonkumaa ayyama keessanii ala namni kamiyyuu banee itti fayyadamuuti arguu hin danda'u jechuudha suuraa keessanii. Kanaaf egaa haala salphaa ta'eetiinitu paaswoordii suuraa iccitii jettanii yaaddan tokko itti uummachuuti dandeessu. Suuraa iccitii isiniif qabatee jiru sana paaswoordii itti galchitan sana immoo namni kan biroon yoo isin paaswoordii sana itti himtan malee banee fayyadamuutii keessa seenuu arguu hin danda'u jechuudha. Kanaaf egaa akkamitti akka suuraa iccitiidhaan namaaf erguutii dandeessan gabaabaatti waan isinitti agarsiisuuf guyyaa kana hanga xumuraatiin waliin ta'uun daawwadhaan isiniin jedha. Okay guys, jalqaba irratti egaa appilikeeshiniin kun isin barbaachisa jechuudha. Appiin kun baay'ee xiqqoodha, meegaabaayitii 2-3dha. Waan iddoo baay'ee isin jalaatii qabatu miti. Kan inni isiniif kaa'us immoo liinkii isaa description box jalaa waan argattaniif barreeffama viidiyoo kanarraa yoo tuqxan salphaatti liinkii isaa gadi isiniif ba'a. Liinkii sana yeroo tuqxan gara weebsaayitii kanaa isin fida. By the way, addana irratti barreeffamootaan barnoota garaagaraadha kan isiniif kaa'aati jiru weebsaayitii koorraa. Kanaaf yeroo appilikeeshinii buufachuu dhuftanii waan addaarra isiniif kaa'ee osoo dubbistanii beekumsa garaagaraa irraa argattu. Waan itti kaffaltan waan kiisii keessan keessaa baastan immoo hin qabdanii garuu tajaajila garaagaraa adda irratti ni argattu isin jechuuti barbaada. Warroonni barbaadan fayyadama. Okay, dhumarratti gaa dhuftanii appilikeeshinii kanneen barbaadan daawunlood godhachuuti ni dandeessu jechuudha. Kun akkuma agartan daawunlood batanii kana yeroo isin tuqxan bilbila keessanitti gadi isiniif bu'a jechuudha. Okay, jalqaba gaa aappii kana akka daawunloodii gootanii ergi instaalii gootanii itti fayyadamni isaa baay'ee tokko salphaadha. Ni bantu jechuudha. Keessoon isaa kana fakkaata. Bakka kanarratti mallattoo pilaasiitu jira jechuudha. Mallattoo pilaasii kana al tokkootiif ni tuqxu jechuudha. Iddoo kanarratti immoo filannoo lama isiniif fida jechuudha. Filannoon kun lamaan immoo gaalarii fi kaameraadha. Suuraa gaalarii irraa qabdan filachuu ni dandeessu. Normaali immoo kaameraadhaan kaastanii salphaatti secured gootanii daayirektii namaaf erguutii ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf isa kaameraa kanan fayyadama. Kunoo al tokkootiif nan tuqe. Achii booda kun akkuma agartan suuraa naaf kaasaatti jira. Calma jedhee suuraan kun amma fakkeenyaaf iccitiidha jenna. Suuraa iccitii ta'e kana al tokkootiif nan kaasa jechuudha. Ergin kaasee booda inni iyyuu akkan xiqqoo ishee obseen okay akkan jedhu na gaafata jechaadha. Suuraan sun naa ta'uusaa saniin booda okay nan jedha. Akkuma agartan daayirektii as na fide jechuudha. Iddoo kanarraa akkan isin fideen egaa suuraa baay'ee qabaachuu ni dandeessu ta'a. Iddoo kanarratti kan qabdan hundayyuu maal gootu kan paaswoordiitti gochuu barbaadan bakka kanarraa gubbaa kanarraa ishee mallattoo ishee kana ni tuqxu jechuudha. Kana akka tuqxaniini kana isiniif baasa. Iddoo kanarratti enter pdf file name jedha. Kanaaf iddoo kanarratti maqaa itti galchitu calmettanii maqaama tokko barreessuu ni dandeessu. Password protection kan jedhu isa lammaffaa kana immoo oonii godhattu jechuudha. Passwordii mataa keessanitti galchuudhaaf. Kanaaf ishee kana al tokkootiif yeroo isin tuqxan bakki itti passwordii galchan isiniif ba'a jechuudha. Fakkeenyaaf 21 jedhee passwordiitti uummadheetiin jira. Saniin booda bakka kanarraati okay ni jettu jechuudha. Dan amma almost xumuraati jirtu. Yes ni jettu. Kanaatti konvertitee jira waan ta'eef sheerii ni goona jechaadha. Nama barbaannuu fi nama faayilii kun akka dhaquuf barbaannu kamiifiyyuu sheerii gochuu waan dandeenyuu fi mallattoo kanarraa al tokkootiif ni tuqna jechuudha. Kan akka tuqneenis kun akkuma agartan sooshaal miidiyaalee hedduu nuuf baasa. Kana keessaa kan barbaanne ni filanna. Fakkeenyaaf WhatsApp yoon filadhee addanirraa gaa kanuma naa dhufuuni nama tokko irratti sheer godheetiin ilaala. Kun akkuma agartan egaa amma Sunday chat jira jechuudha. Nama sanaaf egaa yeroo dhaqee jedhutti paaswoordii gaafata jechuudha. Namni sun gonkumaa paaswoordii isaa amma isinitti himtanitti banee ilaaluutii hin danda'u. Kamitti akka ta'e immoo ni ilaalla. Kun akkuma agartan banuudhaaf yaalii nan godha. Yeroon al tokkootiif tuquu jechuudha. Waanuma inni as keessaa na gaafate tokko yeroon okay jedhu akkuma agartan paaswoordii gaafata jechuudha. This file is protected jedhaati jira. Kanaaf paaswoordii isaa namni sun yoo beeke malee gonkumaa banuutii hin danda'u jechuudha. Qaama sadaffaa nama isin hin barbaanne bira yoo ga'e sun faayila kana daawunlood yoo godhate iyyuu kun akkuma agartan paaswoordii waan gaafatu paaswoordii isaan beeku tanan itti galchee arguu hin danda'u jechuudha. Nogaa amma paaswoordii 21 kan jedhuun cufne waan jirruu fi itti galcheetiin jira. Open yeroon jedhu akkuma agartan faayila koo naaf baaseeti jira jechuudha. Egaan iccitii kan ta'an suuraalee garaagaraa haala kanaatiin fayyadamtanii namoota barbaadaniif kamiifiyyuu sheerii gochuutii ni dandeessu jechuudha. Egaan haala kanaan yoo fayyadamtan baay'ee tokko beessadha. Haalis itti fayyadama isaatii immoo salphaadha. Yeroo kan biraagaa isa secured gootanii paaswordiidhaan keessan gubbaa kanarraa argachuutii dandeessu. Mallattoo ishee kana yoo al tokkootiif tuqxan akkuma agartan iddoo kana keessa gadi isiniif tarreessaa jechuudha. Isin qofaadha kan argu. Addaarraa gara barbaadanitti sheerii gochuun suuraa iccitii ta'an namoota barbaadan qofaaf
kennuu ni dandeessu jechuudha. Guyyaa kana wanta isin fayyadu kan isiniif qabadee dhufe abdii guddaan qaba. Yeroo ta'an maal akka isiniif qabadee barbaaddu ammastiin bye bye.